Jedhiiroo jaaladhee miti narraan ilaalina. Miira keessan gara dhiifamaa. Jaaladhee miti nan beeka viidiyoo akkasii gadhiisuu kan qabne viidiyoon akkasii akka sirriin taa'e nan beeka. Maal jennaan waan akkas persoonaal ta'e kana yookiin immoo dhimma dhuunfaa kana as sooshaal miidiyaa irratti baasuun sirriidha jedhee yaaduu warra sirrii miti jedhee yaaduu keessaa tokkodha. Garuu dhimmi kun baay'ee na dhibbise jennaan yoo isinitti haasa'adhe xiqqoo dhiphinni sammuu narraa caamata innaa jedhee waanan yaadeefan jechuudha. Kadhanii sheer siniif gochuuf dhufe malee waan biraa yaadee miti jechuudha. Akkasumas immoo namoonni baay'een mudannoo akkanaa kana qabaachuu dandeessu yookiin immoo rakkoo kanaa keessa jirtu jedhee waanan yaadeef akka irraa barattaniif jechuumaaf malee waan biraa miti yookiin immoo dhimma biraa dabarsuuf miti. Waan haasofreen irraa badaa jira dhiifama isinii jechuun barbaada sanaafi akkas ture. Mucayyoo kana waliin kan wal barree har'a miti bara 2019 waggaa 4-5 dura jechuudha. Yeroo sanaan barataan ture otoo barnoota irra jiru wal barre jechuudha. Yeroo sana wal barree waliin haasaa turre jechuudha. Waliin taphachaa turre hariiroon keenya baay'ee bareeda ture jechuudha. Yeroo sanatti garuu aarsaa baay'ee kanfaleen ture jechuudha. Gara jalqabaa irratti hiriyoota koo waliin akka barbaadetti hin taphadhun ture jechuudha. Hiriyoonni koo yeroo bashannanaaf ba'an isaan faana hin ba'u. Laaboraatooriin kompiitaraan jiraachi keessaatti hin ba'u jechuudha. Ishee faana ture jechuudha kan haasaa ture jechuudha. Jaaladhee miti kanan akkas miira keessa galaa jiru ilmoon dhiiraan boossu sanaaf dhiifama isinii jechuun barbaada. Sana booda sababa isheetti akkuma isinitti himaa ture ijoollee hiriyoota koorraa addan ba'ee hojii kiyyaa cinaatti dhiiseen sa'aatii kiyya aarsaa godheen akkasumas qarshii kiyya baay'ee aarsaa godhetaniin ishee waliin yeroo dabarsaa ture jechuudha. Otuma kanaan jirru yeroo muraasa booda akka ulaagaa jaalalaatti qarshii 1,000 naa ergite malee simbeeku nan beektu naan jettee yeroo sana gaa baay'een natti dhaga'ame jechuudha. Maal jennaan ani barataan ture qarshii 1,000 miti qarshii 100 argachuun anaaf baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Yeroo sanatti qarshii isheen jettee kana qarshii 1,000 sana arguuf hin dandeenye kennuuf hin dandeenye ture jechuudha. Sana booda qarshii kan arganaa kennuu hin dandeenye an simbeeku akkanaan jechuu taate jechuudha. Sana booda har'aan qabu malee bor qabaachuu nan danda'a akkasin jedheen hubachiisuu nan yaada jechuudha. Akka carraa ta'e immoo xiqqoo tokko nan qaban ture qarshii xiqqoo nan qaban ture qarshii sana illee laafi jennaan isheen sana fudhachuu hin feene. Guutummaa 1,000 ta'e malee naan jettee 1,000 ta'e malee waliin beeknu aneefati waliin beeknu naan jettee. Sana qofayyuu miti ati 1,000 boossaa ani waan biraayyuu si gaafachuufan ture sinnaayisu jedheen malee kanfaltii waggaa kanatti narraa kanfaltu qarshiin 4,000 ture naan jette. Sana booda ani akkuma isinitti hime 1,000 miti 100 iyyuu hin qabu deebite gaafa isheen 1,000 miti 4,000 ganaan si gaafadha kanfaltii waggaa natti dhiyaachaa jira gaafa isheen jettu asiif achi taffi jedhetaniin xiqqoo walitti funaanuu yaalee akka carraa ta'ee isa 4,000 miti 1,000 iyyuu argachuu hin dandeenye jechuudha. Gaafaan qarshii kana dhabuu baay'ee natti dhagahamee kisiin kiyya qullaa ta'uun baay'ee natti dhagahamee baay'een gaddee laphee kootu na cabe jechuudha. Sana booda filannoon qabuun ture irraan bade jechuudha. Maal jennaan ani qarshii 1,000 yeroo sanatti argadhee kennuuf hin dandeenye ture abdiin kutee otoon jaalatiin irraa baqachuu nee gala jechuudha. Garuu hin teenye hin ciisne hiriyoota koo namoota adda addaa namoota hin beeku gaafachaan ture jechuudha. Namoonni tokko waaqayyo isaanii afaalaatu kan deeggaraa turan kan gargaaraa turan baay'eetu jiru. Garuu hunda miti yeroo rakkinaatti hundi si waliin hin dhaabbatu jechuudha. Warra yeroo sana waliin dhaabbattan yaadaanis ta'e qarshiitiin warreen bira dhaabbattan guddaa galatumaa isin jechuun barbaada carraa kanaanii. Sana booda filannoon qabu waan ta'eef nan dhiise yeroo isiniin jedhu duukaa sa'uun dhiise yeroo nan dhaabe yeroo dheeraa erga irraan badee booda qarshiin ishee jette sana argetaniin qarshii 1,000 sana ergeefi jechuudha. Sana booda qarshii 1,000 sanarraa fudhattee galatoominaan jettee garuu ammas taanaan waan ati jette yookiin immoo gaaffii kee si fudhachuu hin danda'u. Maal jennaan anaafati ammayyuu taanaan hariiroon keenya akkasittiin ittiin fufu
waan si barbaachisu ammallee jira waan naan jettu akka jiru irraa nu badha jechuudha haasaa isheerraati. Maal jennaan kanfaltii waggaatti gahaa jira. Kanfaltii waggaa sun immoo qarshii 4,000 jechuudha. Kaashii 4,000 takkaatti naa kennite malee dhuma waggaa kanaatti naa kennite malee ta'uu baannaan maal isin jedha doorsa waan fakkaatu wayii yeroo waliin haasofnu akkas naan jettu turte jechuudha. Dhiifama mataan kiyya dhukkubaa jira. Sana booda walii bilbiluu dhiisne wal faana haasa'uu dhiisne jechuudha. Maal jennaan isheen kuno kana malee jennaan jetti. Gaafan filannoo dhabu gaafan waan godhu dhabu irraa bade jechuudha. Sana booda gargarraan badee waggaan sun darbee yeroo dheeraayyuu ta'eeti akka carraa ta'e yeroo ta'e barreeffama wayinaa barreessitee lammii maaf baddee maal taatee nagaa miti maali jettee kan nagaa daawwate ishee kan naa kanfalte malee kan alaatte malee sin beeku na waliin haasa'iin akka jedhu jechuudha kan jedhe isheedha. Booda gortee muufuma ishee deebistee maa baddee eessa baddee akkamii jetti. Sana booda ammas ani baay'ee waan an jaalladhuuf baay'ee waan natti toltuuf garaatti jabaachuu waan hin dandeenyeef ammallee waliin haasa'uu eegale jechuudha. Gaafa isheen akkasittiin barreeffama gabaabaa tokko naa barreessitu jechuudha waliin haasa'uu eegalle. Sana booda utuma waliin haasofnu ammas marsaan ittaanu kanfaltiin waggaa ishee hingaa yeroon kanfaltiin kee gahaa jira jedhee gaafannaan dhufaa jira maali naan jette jennaan ammallee akka isheen expect nurraa gootu waanan yaadeef taffi jedheen waan hin qaburraa qusadheen qarshii 4,000 sana ergeefi jechuudha. Yeroo sana isheenis xalayyaa bareedduu tokko naa barreessite jechuudha. Baga gammaddee kana booda qorumsa koo darbiteettaa kanan akkasiin gochaa ture qorumsaa fi malee waan biraaf miti yeroo isheen naan jettu baay'ee tokko na'ee maal jennaan namni maaliif akkasti nama qoraa jaalalaaf maaliif nama qoru waan jedhu xiqqoo natti dhaga'amee ture jechuudha. Isheen egaa hiriyaa kiyya yookiin immoo jaalallee kiyya haqa dhumaatti gochuu waan an barbaadeefan si qoruun dirqama ta'e malee waan biraaf miti si jibbeen miti. Yoo ati waan qabnu irratti investi gootee waan ani sirraa barbaadu yoo kan naa guutu ta'e dhuguma na jaallatta jechuudha. Ta'uu waan nan jaallattu kanaaf si gaafadhe. Amma baga gammaddee gaaffii kamuu darbiteettaa qorumsa kamuu darbiteettaa baga gammaddee kana booda wanta naafsiitiin adda nu baasu hin jiru naan jette jechuudha. Yeroo sanatti nan na'es nan gammades jechuudha. Wanti na naasise maaliif akka kana na qortii wal qoruun kun akkasitti maaliif barbaachise kan jedhu tokko gaaffinitti jechuudha. Karaa biraa immoo kana booda walirraa addan baanu wanta naafsi adda baasu hin jiru gaafa isheen naan jettu gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuudha gaafa sana. Sana booda utuma kanaan jirru garuu naan jettennaan garuu maal jennaan waan ani jibbuu yookiin waan ani hin jaallanne goota taanaan fuulduratti illee ammallee wanti hariiroo keenya adda kutuu akka jiru beekuu qabda. Akkan isin jedhetti deemuu qabda. Waan ani tuqiin jedhu tuquu hin qabdu. Akkan isin jedhetti baatee galuu qabda naan jettee rakkoon qabu waan hin danda'u hunda nan godha jedheen keessa koo amanseetaniin tole jedheen jechuudha. Sanaan booda waliin haasa'uu eegallee kunoo yoo xiqqaate galgala haga sa'aatii 8-9tti waliin haasofnaa erga ishee faana haasa'uu eegalee dhugaan siniin jedhaa hirriba koo seeraan rafeen beeku hirriba gaarii rafeen beeku kanan yeroo baay'ee halkan waliin haasa'uu waan biraaf otoo hin taane tokkoffaa guyyaa hojii hojjechaan oola lammaffaa immoo galgala erga namni rafee jeequmsi hin jiru sagaleen hin jiru waan ta'eef tasgabbaatiin duukaa haasa'uuf nam jedhee waan yaaduuf akkasittiin galgala duukaa haasaa jechuudha. Erga namni rafee an akkatti duuka lallabaa bula jechuudha. Kan sin dhibu halkan sa'a 8-9tti rafuu qofa osoo hin taane yeroo baay'ee hin doorsistii waan ta'eef yeroo baay'ee akkan goone akkas godhi akkasiin godhi waan naan jettuu fi uf gateen rafuun ture hirriba kiyyaa. Kana jechuun bilbila kiyyaa ammanchee godhaa miseejii maalimmoo naa ergite laata maalimmoo naan jette laata jedheetanii yeroo adda addaatti bilbila koo cheekan godha jechuudha. Sana booda kana booda naafsiitii waan adda baasu hin jiru maali jettee erga waan meeqanatti haasoftee utoo ji'a tokko hin guutiin deebitee bilook na goote jechuudha. Sabaan hin beekne bilook na goote baay'een rifadhee baay'een nahee jechuudha. Sanuu bara sana ofii hojii argatte turte jechuudha. Waan birrii argachuu eegalteef akkas na gooti kan jedhullee yaadeen ture jechuudha.
Jecha na tuffatte waan jedhu wayii natti dhaga'amaa ture jechuudha. Kana godhii kanan godhiin kan asirratti inni taasisuu hin barbaanne waan meeqanaan jette jechuudha yeroo sana. Yoo xiqqaate ji'a tokko ol otoo waliin haasa'iin turre jechuudha. Sana booda ammas deebinee araaramnee deebinee waliin akka haaraatti haasa'uu eegallee sanaan booda erga dhiifama gaafadhee waan isheen na gaafatte waan isheen godhi jettu erga godhee waan isheen dhiisettu erga dhiisee isheen deebitee gatii dadhabbii keetii waan meeqanatti dadhabdee jetteeti birrii ta'e naa ergite jechuudha. Sana boodanis baay'een gammade jechuudha. Kan baay'ee na gammachiise garuu qarshii ishee sana fayyadamuu yookiin immoo waan isheen qarshii naa ergiteef qarshii ishee sun hagas mara na barbaachisee otoo hin taane birrii naa kennuu eegallaanii isheen illee na dhiisuu akka isheen hin barbaanne yookiin immoo jaalalli keenya hagam akka cimuu danda'u tilmaamuutiin baay'een gammade baay'ee natti tole jechuudha. Sana booda baay'ee natti toluutiin baay'ee gammaduutiin anillee deebiseenii akka haaraatti irratti investi gochuun eegalee gaafa siniin jedhu baasii tokko saba isheetti baasuun eegalee hirriba koo daran isa durii caalaa dhabuun eegalee guyyaa halkaniin jedhu nan boqodhan jedhu waan hin danda'uun humna kiyyaan qarshii kiyyaan sa'aatii kiyya aarsaa godhetaniin waan isheen feetu gochaaf hin ture jechuudha. Akkuma ni gochaaf deemu yookiin immoo haguma nani gammachiisaa deemu isheenis illee deebistee waan tokko riwaard na godhu turte yookiin immoo waan tokko na badhaaste yookiin immoo waan tokko na kennaa turte jechuudha. Sana booda hariiroon keenya baay'ee cimee namni eessa geessi kun eessa gahu akka saasaanii fumaati malee waliif hin ta'anii waliin danda'anii jedhanii warreen nutti kolfaa turan yookiin immoo warreen waan meeqa haasaa turan illee afaan qabachuu eegalan yookiin immoo callisuu eegalan jechuudha. Inni na jaallatu natti siiqummoo baay'ee gammadanii kana caalaa gammachuu keessan arguu barbaadna maali naan jedhu jechuudha. Akkasittiin waggaa dheeraa dabarsinee otoo wal lolluu otoo araaramnu otoo wal gargaarru yeroo dheeraa dabarsinee har'a geenye jechuudha. Maaltu si boonsaree har'aa maal si gootee silaa waliin jiraatan wal loluun jira walitti bu'uun jira araaramuun jira maal akkasinnaan jettan abdiin qabaa. Kanarraa immoo isheen na godhe yookiin immoo miira keessa nagashee akkattiin akka naasa'u kan na taasise. Mucattiin kuni waan ani hin eegne waan ani hin yaadne tasuma qarshii akkaawuntii kiyya irratti naa galchitennaan otoo rafaa jiruutiin hirriba keerraa ka'eetan jechuudha. Viidiyoo kana hojjechuuf dirqama jechuudha. Qarshii 20,000 akkaawuntii kiyya irratti gala jennaan nan gammadees nan nahees sana tokkosittiin akkan suur-sagalee kana waraabu na gochise jechuudha. Waan dandeessu yoo nama tokko bira dhaabbattu yookiin immoo nama tokko deeggarte namichi booda ofiisaaf danda'ee gaafa dhaabbate singatu jechuudha. Yoo gadhee ta'e malee baalagee mawwee yoo ta'e malee namni harkarraa nyaate hin dagatu. Otoon yeroo sana hirriba kootti dhabee duukaa haasofne ta'ee akka ulaagaatti waan isheen na gaafattu sana otoon jalqaba sana guutaa hin turre ta'ee silaa har'aa hariiroon keenya haga har'aa kana hin gahu ture jechuudha. Isheenis deebitee nan gargaartu turte jechuudha. Gaarii namaaf ta'uun ofumaa fi nama sanarraatii booda waan gaarii argachuu dandeessa. Yoo nama sanarraa gaarii dhabde immoo waaqarraallee waan gaarii dhabdu. Kanaafuu yoomuu bara jireenya keessatti gaarii yaadii gaarii hojjedhu dabala maratti yaadiin mee yoo tolenaan jettee sagalee isheen sin dhageessitaa sagalee mucaa kanaa jechuudha. Bilbilaa fi akka carraa ta'e amma bilbilaan argachuu hin danda'u yoo karaa onlaayinii ta'e malee jechuudha. Onlaayinii irra jirti argadheera. Hiriyoonni kun warri beektan beektuuni warri hin beekne waliin wal simbarsachuudha. Yoo yaa jenne jirtu kabajamtoonni maatii wal lammishootu balaamanni sa'aanamni maatii waatii. Nagaa ani lammii keessan galata waaqaa ta'uu nagaa dhiigaa. One more subscriber. Namni tokko dafa subscribe godha. Shittiin kuni 000 taatu kunimmoo 20 taatu. Mee refresh godheen laalaa. Mallee kun 1999 irra jira. Mallee refresh godha. Oh yeah. Kuma diddama subscriber 20,000. Galatuma. Yeroo dhiraa booda subscriber kuma diddama argachuu dandeenya jechuudha. Gammadeetaniin waan akka Firankii wayii qopheessa jedhee yaadeetaniini kunoo. Wayinee gubatte lammiin gubatte gurbaa. Shunkurtiin ammas dhiiroo. Kiisii yoo ta'e malee ija gubuu dhiiseera. Baay'ee na gubaa hin jiru. Ara viidiyoon hojjedha gubii. Wal bareemoo jakoo waliin maalinni.
Laash ta'an jiru abbe. Gidduu ishee immoo gubilaa ta'anii gala. Kun gubii baannaan viidiyoo kiyyas bishaan nyaatte. Basfaa oh my god. Oh my god. Wow. Eegala meera kura. Shunkurtiin hojjettetti bakka amma gara viidiyoo kotta deebi'a. Sobaa soon akka ulfaataa dhiiroo. Qarshii 1,000 maalii na gaafatte jedhee kan inni haasaa ture. Qarshii otoo hin taane lakkoofsa subscriberii jechuudha. Subscriberii 1,000 isa jedhan sana jechuudha. Ulaagaa YouTube monetize gochuuf ati gaafatamtudha jechuudha. Erga subscriberii 1,000 argatte immoo YouTube partner program ta'uu fi waggaa tokko keessatti viidiyoo natti hojjettu sa'aatiin isaa walitti hidhamee 4,000 fi isaa ol hin ta'u taanaan monetize gochuu hin dandeessu yookiin immoo YouTube keerraatii manii meek gochuu hin dandeessu jechuudha. Sanadha kan naasoo barbaade jechuudha. Gammadeetiin ati toleetiin viidiyoo kana waraabe jechuudha. Akkasinillee gammachuu kiyya kana qooddattan warra gammaa immoo maatii YouTube channelii kanaan taane subscribe gootan akka maatii taatan asumaan sinaffeeruun barbaada jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Subscribe gochuun salphaadha. Emailii qabaachuu qofaa kanfaltii biraa isin hin barbaadu. No bakka kana kunuun lammishootu jettanii YouTube research gootu. Sana booda kun suurri kiyya kun gaafa isinii dhufu suura kana gaafa argitan subscribe gochuu qofadha jechuudha. Ammallee taanaan walumaan jirraa kontentii isin barsuu danda'u, isin bohaarsuu danda'u fuulduratti illee qabadheen dhufaa guddaanaaf galatoomaa ulfaadhaa qoraa bulaa deebanaa jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin hanga wal arginutti